Yoo kana maallaan jedhe arra ati baradhu ani sin barsiisa. Gaafa ofii keetii barattee xumurtee hojii qabdee ati immoo ana barsiista naan jedhe. Anis baay'een gammade. Sambichaa miti baay'een isa jaaladhe. Tole ishii na barsiisi. Gaafa ofii kootii xumure si immoo sin barsiisa. Taraa baranna hin jedhee. Innis ishii jedhe. Anis barnoota kootan fufe. Barnoota koo baradhee qormaataa maatirikii kutaa 12ffaa fudhadhe. Akkasumas qormaanni naaf dhufee jira. Gaafa qormaanni naaf dhufu innillee baay'ee gammade. Anis nan gammade. San booddee gara Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota siifootu akkam jirtu nagaa jirtu. Nageenyi Waaqayyoo fi jaalalli Rabbii bakkuma isin jirtanitti isiniif yaa baay'atu. Obbolaa kan koo ana obboleettiin kan keessan nagaa kan koo jira. Guyyaa har'aa viidiyoo biraatiin deebinee walitti dhufnee jirra. Viidiyoo keenya kana keessattis obboleettii kan keenya takkatu akkas jedha. Ani barattuun ture jettee barattuun ture yemmuu barattuu ta'ee jirutti gaaddanyaan qaba. Gaaddanyaa kan koo kanaan mana barumsaatti wal barre. Mana barumsaa tokko keessa teessoo tokko keessa osoo teenyee barannu wal barre. Maqaan isaa Ifaa jedhama. Maatiinsaa baay'ee harka qalleeyyiidha. Akkasuma kan koollee maatiin harka qalleeyyiidha. Yeroo mana barumsaa keessatti wal barru kutaa 6 baradha ture. Innis kutaa 6 barata ture. Yeroo kana gaafii jaalalaa na gaafate. Yemmuu inni gaafii jaalalaa na gaafatu ani ayyamamtuu hin taane. Turtii dheeraadhaaf na gaafachaa ture. Anis ayyamamtuu hin taane. Garuu dhuma kootirratti mucaa kana jaaladhee jira. Turtii waggaa tokkoon booddee kutaa 6 xumurree nus kutaa 7 barataa jira. Amma mucaa kana jaaladhee jira. Yaa ta'u malee maatiin isaa baay'ee harka qalleeyyii waan ta'aniif mucaan kun caammaa xaraga. Yemmuu mana barumsaa deebi'e kophee qulqulleessee maatii isaa gargaara. Maatii isaa bichaa miti anallee na gargaara. Anas na gargaaraa ture. Osoo kanaan jiru kutaa 10 qormaata fudhanne. Kutaa 10 qormaata yemmuu fudhannu qormaanni gara kutaa 11 isa hin dabarsine. Ana garuu na dabarsee jira. Yoo kana maallaan jedhe arra ati baradhu ani sin barsiisa. Gaafa ofii keetii barattee xumurtee hojii qabdee ati immoo ana barsiista naan jedhe. Anis baay'een gammade. Sambichaa miti baay'een isa jaaladhe. Tole ishii na barsiisi. Gaafa ofii kootii xumure si immoo sin barsiisa. Taraa baranna hin jedhee. Innis ishii jedhe. Anis barnoota kootan fufe. Barnoota koo baradhee sambichaa osoo hin taane bakkan jiru kana ga'uun 2ffaa fudhadhe. Akkasumas qooda inni na gargaaredha. Gaafa qormaanni naa dhufu innillee baay'ee gammade. Maatiin kan koo baay'ee gammade. San booddee gara kaambaasii yookiin yuunivarsiitiin deeme. Innis ana waliin deeme. Agan ani mana barumsaa san baruu fi ijoollee achii keessaa barutti na faana ture. Naannoo saamintii 2 olii achi na faana ture. Erga nani qilleensaa fi ijoollee achii tokko baree walitti dhufuu qabeen na biraa galuu ka'e. Yemmuu na biraa galuu ka'u kana birrii hunqubiin ba'eef akka jirutti naaf kenne. Ofii isaatii garuu tiraanspoortii qofa qabatee na biraa deeme. Oo kana ani mucaa kana baay'een jaaladha. Innis baay'ee na jaalata. Sambichaa osoo hin taane bakkan jiru kana ga'uun kan koo qooda inni na bira dhaabbatee qooda inni na gargaaredha. Malee maatiin kan koo yooma naaf godhanii miti. Maatiin kan koo baay'ee harka qalleeyyiidha. Achi booddee barsiisaa mana barumsaa san keessaa wal barre. Barsiisaa mana barumsaa san keessaa turtii 6 booddee wal barre. Ergasii waliin haasofnaa, waliin taphanna, waliin qallanna. Barsiisaan kunis baay'ee na jaalata. Osoo jedhu anillee barsiisaa kana jaalachuu hin eegale. Achi booddee gaafii jaalalaa na gaafate. Gaafa inni gaafii jaalalaa na gaafatu anillee lakki hin jenneen.
Garuu yemmuun tole jedhu kan ammoo akkamitti akkan tole jedhu waan an beeku tokko hin qabu. Anis barsiisaa kana jaaladhe. Yemmuu kana jaalalli ifaa xiqqoo gadi bu'aa jira. Garuu hin jibbine. Inuman jaaladhe. Amma qofaa hin jaaladhu. Yemmuu inni bilbila naa bilbilee yeroo hunda jalaa hin kaasu. Yeroo firii ta'ee fi gizeen ofii kootii fedhe qofa kana nani jalaa kaasu. Osoo kanatti taa'aa jirru anna beeku wayiitii fi akkasumas kan ifaa beeku wayii ni jira. Seenaa kan koos ni dhagaye. Akka inni barsiisaa jaaladhes dhagayee jira ifaatti. Ifaan baay'ee aaree ture. Naa bilbilaan bilbila isaa jalaa kaasuun dide. Baay'een sodaadhe natti ka'aa jedheen sodaadhe. Achi booddee turtii ogaa tokko yookiin ogaa tokkoof ji'a muraasaan booddee barsiisaa kanaan mana waliitti galle. Barsiisaan kun na fudhatee gale. Ani mana barsiisaa keessan jiraatu. Garuu barnoota koo barataatu man jira. Barsiisaan kunis ati haadha manaa kan koodha. Ani abbaa manaa kan keedha. Kanaaf deemee maatii keessa baree maatiin keessa ana baruu qaba. Akkasumas maatii koo birallee ni deema. Maatiin koos si baruu qaba. Jedhee gaafii kana na gaafate. Anis baay'een sodaadhe. Maaliidhaaf gara maatii kootii ofii barsiisa kanaan maatii kootii wal barsiisuun baay'een sodaadhe. Sababni isaatis ifaadhaan biyya tokko waan taaneef. Achi booddee irra deddeebi'ee na gaafate. Ani garuu ayyamamtuu miti. Maal gochuuf na dhuskite yoo nan jaalanne ta'e ifa baasii natti. Garuu na jaalatta yoo ta'e ani mana maatii kan keetii deemee maatii keetiin wal baruun qaba naan jedhe. Ammas irra deebi'ee na gaafate. Ani garuu baay'een dhiphadhe. Dhumarratti garuu yooma gochuu hin danda'u. Abbaa manaa kooti. Waliinan bultii ijaaree jira. Waliinan jiraachaa jira. Gara fuulduraattis waliin jiraachuuf karoorsee jira. Ani ifaa dhiisee jira. Tole jedhee gara mana barumsaa deeme. Gara mana maatii kan kootii deeme dhiifamaa. Gara maatii kan kootii yemmuu deemnu makiinarraa gadi arge. Mucaa ifaa fakkaatu tokkoon arge. Garuu innis ifuma. Akkamitti jira yoo jettan ifaan baay'ee dhukkubsataa jira. Sammuun isaa likkii hin jiru. Sammuun isaa baay'ee deemee jira. Feestaalii yookaan kiisii mataatti maratee aayilaandii namootiin bishaaniin dhuganii makiinarraa gadi darbatan guura. Garuu kun ifaadhaa jedhee baay'ee sokkorrifadhe. Kaadhee makiinarraa gadi bu'e. Makiinarraa yemmuu gadi bu'u itti siiqee yemmuu laalu eeyyee ifaadha. Baay'een gadde. Baay'een boo'es. San ta'uusaa maalinni yoo jettan jaalala anaaf qabu. Kanaan isa kaadirraan ka'eeti. Amma ani waanan godhun dhabe. Obbolaa koo. Waan qabdanirraa akka sinnaaf qooddan akkasumas daandii kamirra akkan deemu akka sinna gorsitanidha kanaan gara kan keessan dhufe. Innis yoon ani arra ka'ee ifaatti deebi'e ifaan ni fayya. Akka ifaan fayyus abdiin qaba. Garuu ifaatti gaafan deebi'u ani abbaa manaa koodha jedhee barsiisa kana wajjin bultii ijaaree jira. Bultii koo diigeen gara ifaatti deebi'amu. Ifaan akkuma maraatetti maraatee yaafu. Ani garuma barsiisa kanaatti deebi'een barsiisa kana wajjin jiraadhamu. Maal gochuun qaba? Anaa baay'ee natti dukkanaa'e. Biiftuun naa bariitee jirtus natti dhigte. Kana bichaa miti. Ifaa wajjin seenaa hedduun dabarse. Kana qofaa miti. Iddoon ga'u kanaa fi maal keessa akkan jiru kana kan nageechisee ifaadha. Ifaan waan inni naaf hin goone tokkollee hin jiru. Bakkan qibaatii dhabetti qibaatii naa bitee, bakkan daftarii dhabetti daftarii naa bitee, bakkan uffata dhabetti uffata naa bitee na barsiisee, nama na taasisee kan namaan na qixxeesse ifaadha. Garuu ani jaalala ifaa dhiisee gaafan jaalala barsiisa kanaatti deebi'u. Barsiisaa kanas baay'een jaaladhe. Innis abbaa manaa kooti jedhee waliin mana tokko keessa jiraachaa ture. Jiraachaa jirras.
Arra'oo maal gochuun qaba? Barsiisaa kana ni samoo? Ifaa san hunda naa olee ni samoo? Abbaa manaa koo yookiin bultii kooti jedhee waliin jiraachaa jiru kana ni obbolaa koo. Mee osoo sin ta'eeoo maal gootu? Bakka koo kana bu'aa. Bultii kootis diiguuf jireenya bultii nami beektan. Ifaa dhiisuudhaafis ifaa waa baay'ee naa godhe. Sambichaa osoo hin taane sammuusaa deemee maraatee feestaala mataatti maratee karaarra deemaa jira. Kanaaf ani kaboota garbarraa ta'een jira. Kaboota garbarraa ni beektan natti fakkaata. Yoo as darban achi darbamti. Yoo bubbeen as rukutes achuma darbamti. Iddoo tokkollee qabattee hin teessu. Bakkuma akka kaboota garbarraa sanan olii gadi raakamaa yookiin olii gadi waan lalaa jira. Kanaaf mee maal gochuun qaba? Murteessuun dura bakka koo kan bu'aa. Oliinis gadiinis akka ifaattis akka abbaa manaa kootittis naaf yaadaa. Akka keessaniittis osoo nu ta'eeoo maal goona? Garamitti cinna, garamitti afna jedhaatii yaada qabdanii fi akkasumas wantan gochuu qabu tokko yoo jiraate saanduqa koomentii jala naaf kaa'aa jetti obboleettiin kan keenya. Obboloota kan koo kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota siifoo seenan obboleettii kan keenya akkanaa jedha. Kanaaf mee osoo sin ta'ee akkuma isheen jette osoo sin ta'ee maal gootan? Yaada ishee kanarratti gochaa isheen goote kanarratti akkamitti gorsuu qabdan? Garamitti deemuu qabdi? Yaada keessan saanduqa koomentii jala kaa'uuf hin dagatinaa. Viidiyoon kan koo kan guyyaa har'aa asumarratti xumura. Aga viidiyoo biraatiin deebinee walitti dhufnutti nagaan tura. Viidiyoon kunis yoo isinitti tole laayikii, sheerii akkasumas yaada fi qeeqa obboleettiin kan keenya maal gochuu fi daandii kamirraa akka deemtu akkam akka gootu saanduqa koomentii jala kaa'uuf hin dagatinaa. Sinan jaaladha, sinan kabaja. Bye.